Kana mi sajji bunjuro chun dandenu. Warra isin jaalanne tu sajjeese. Kanaafati in jaalatta mee ati akkasitti fakkaatutti haa caaluun maal balleessennaan ajjeefame eenyu immoo ka isa ajjeese. Ka ajjeesisiise eenyu ka ajjeese. Mee akkasitti fakkaatu waan si fakkaatu tilmaama kan kee lafa kaayi waan ragaa information qabdurraa fayyadu. Ajaaruun gaa wanni inni irratti du'e ferroo waanuma ferroo dubbateetu magabbee harreedhaan dhufee namichi harreedhaan dhufee jalqabaa sanuma mataa ijjoon dubbiidhaati. Namni ajjeeses gaa achi qaqqabaa osoo hin taane mootummaa biyya fedhee ta'e ilmi namaa tokko gaafa du'e mootummaan baasuu ni danda'a. Biyyuma fedhe ta'e kana mootummaa harka keessa qaba. Namni beekaatuma faallaa deemeetuma akka waan biraa godheetti irraa haasawaa malee kana dhibbatti ani akkin itti amanuus akkin itti fudhadhuus mootummaa ajjeeseetumaan fudhadha. Wannummaan fedhe sana taatu. Wanti taatu hin jirtu. Wanti taatu tokko hin jirtu. Wanti dhufu tokko hin jiru because dhugaan dhugaadha. Dhugaan dhugaa. Ammoo ragaaleen isaanu abboo laalisitti himaati. Haacaalu intervii gaafa inni ta'us jumatiyya tanaa laaluu ture namni natti himne bara. Namni natti himne Haacaalu taa'ee gisee laayivii namni tokko jedhee jalqaburraa aga namni 26,000 laalutti 25,400 haga namni achi ga'utti an taa'ee anaa fi Shukrii fa'aa waliin jira kun Shukrii Jamaal artistii isin jaalattan kan jaaladha. Teennee fa'aa waliin laaluu ture akka teennee. Haga interviin sun dhumatu intervii sallaan itti gammannee dubbii dhugaa dubbate Haacaaluun itti gammannee itti boonnee rikoordi goonee iskiriin rikoordii godhannee feesbuuk irra poosti godhannee dubbii dhugaa dubbachuu sanitti itti boonnee jechuudha. Osoo maan akkasi jennu Haacaaluu ammas ilma dhugaa dubbate maa dhugaa dubbata fuudhanii in nyaatan. Osoo nuti arginu ammaas dhugaa Haacaaluu osoo nuti akka arginu gaafa reeffa isaa fuudhanii deemanii OMN laayivii waraabuu ture naayimi mucaa kana gaafa san laayivii waraabuu ture sana yuuniin gidaa laayivii waraabuu ture osoo akkasitti laayivii irratti inni kaameraa itti qabu gamaa gamana kaameraa itti qabu itti tokkosu turan ijoolletti warra reeffa marsanii deeman jechuudha. Achiniin booda reeffa harkaa yeroo fudhatan intorkii biyya guutuu keessaayyuu balleessan. Badii isaanii gartee mire. Bara argitee mee akka isaan bar uummata bada sanyii badduu Oromoo keessa dhalate. Uummata bada intorkii balleessan guutumatti argitee turtatiyyuu yookiin laalteerta waan sana. Itti godhanii intorkii balleessanii achiin boodatti Jawaar fa'aas qeerroo kaanis mareedhaatti kan argitee xiyyiitii rasaasan nama meeqa fixan jechuudha. Dhugaa meemma Haacaaluun okay ajjeesanii yoo qulqullummaa ofiitti aman namni konfidensii fi qabu bara konfidensii ofiitti qaban osoo ta'e sigalee reeffa isaa sana akkuma goota kamiitu marsanii reeffa isaa eeganii uummanni illee haa booyu yes goota isaatu irraa du'e uummata boo'aa jiru kanaas akka inni boo'u imimmaan isaa akka inni gadi dhangalaafatu hayyamanii fi marsanii reeffa waraana qabanii miti re eega waraana qaban waraana isaaniitiin marsanii deemanii bakka itti awwaalamuu qabutti deemanii awwaalanii. Isaan illee silaa maybe nu gowwoomsuu danda'anii turan silaa. Garuu reeffi asitti hin awwaalamu bakka nu jenne malee Finfinneetti hin awwaalamu Amboo malee. Karaa nuti isin hin deemne irra deemtan malee karaa isin jettan irra hin deemnu jedhanii uummata fuuldura dhaabatanii helikopteraan fuudhanii reeffa san osoo qorannoo takka irratti hin gaggeessin. Aboo reeffi nama kanaa silaa torbee tokko biyya alaa ergamee silaa biyya alaatti qoratamee yoo biyya keessatti illee dadhabame silaa reeffa biyya alaatti qoratamee biyyatti deebi'eetiin kabajaadhaan awwaalamu ture. Aboo reeffa san irratti nama meeqatu argame awwaalcha Haacaaluu irratti nama meeqatu argame. Gaafa goonni du'e alaabaa bara amma waan si ajaa'ibu bara. Alaabaa warra kanaa itti maxxanfatan sanii
alaabaa amma isaan irra kaatan tana naa himi gaadha amma urjii irra kaa'anii alaabaa federaalaa jiran. Haacaaluu fi alaabaa ta'uudhaan yeroo fedhan jiru. Kasi Hamza dhugaan jirtu tanuma. Bakka bareedaa asillee gara nama dhibba afur moo maaliif taa'ee siree geeffataa ture eeggatanii. Akkami ati akka biraa nagaa qabda? Nagaa qaba akka biraani. Hamza illee haasa'ate kan waa Amma barati an soddaadha jeetee si dhufe malee akka siyaasaan na jaan jeestuuf sitti hin dhufe ijoollee nuti as jala dhaarraaf jaamsaan siyaasaan beekuu waa'ee dubraa malee biraa mije. Ijoolleen komantiidha kanarratti nuti yaani waa'ee siyaasaa indiraan dubbadhu siraan isin haasa'u ijoolleen takkaan agaree dhugaa anarraa haasa'u. Siyaasa keessa galu siyaasaa fi baramma kun amma bar kun siyaasaa mi wallaahi Yaa jechuun waa siyaasaa sotti jiru. siyaasaa mi kun waa ibsa malee kun waanuma Yaa siyaasaa mi. waan sa kanarratti ani bakka soddaa biroo seeneetu waan dubbisee baay'eetu waan si dhufe. Siyaasni dhagaye amma namni dhugaa namni warrummaan ati dura waan argite siyaasa haasa'uyyuu namni siyaasaa akka ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf Jowaar Faayyuu har'aan tana uummata doofaa kana mee biyyoo akkuma ofirra naa godhan jedhanii taa'anii ilaalaa jiru harka kiisii kaasanii. Wali dhiisanii ta'e. Wali dhiisanii bakka haa qoraaftu jedhanii tumaan Jowaar Faayyuu dhiisanii ilaalaa jiran. Nuti maal goona waan siyaasaarra waa'ee siyaasaa keessa hin jirru. Ammoo akka dhiiraa ammoo ijoolleen dhiiraa jirti. Snaappara qabattee kaameraadhaan zuum godhee kallacha addaan facaasu harkaa qabdi gaara keessa jirti jarri immoo itti jirti waan godhuu qabdi. Egalee wajji dhiiraatti jirti. Nuti argite dhugaadha. Waa'ee siyaasaa keessa dirqama seenta waa'ee Oromoo dubbatte waa'ee siyaasaatti bakka. Egalee anamma dhugaa waan siyaasaallee political science illee barachuu baatu waan siyaasaa yeroo garii keessan gala. Maaliif jennaan ati waa'ee paartii tokkootiif waa'ee paartii tokkootti dubbatte jechuun bakka siyaasa keessa galtee jechuudha. Amma garuu ani waan dubbachuu barbaade dhugama Haacaaluu kana namni tokko namummaan ati silaa jaalatu tokko gisee inni maayikii fudhatee isteejii gubbaa dhaabatee uummata fuulduratti dhugaa Haacaaluu dhabneerraa eenyu agarraatti dhugaan Haacaaluu hin beekamne eenyu akka Haacaaluu ajjeese hin beeynu eenyu akka ajjeesisiises hin beeynu. Haati mana Haacaaluu bar isiin goota bar. Wallaahi wabillaahi an dhiira surree godhattee deemtu haga isii onnee qabdu dhabe agarra. Wanti har'aa irratti haasoyte maayikii fudhatte haasaa isin har'aa haasoyte san haasa dhiiraa haasoyte bakka jedhe. Gaafa kanaan dura waanuma akka har'aa kana qopheessanis maal jette beektaa? Finfinnee magaalaa Finfinnee keessa dhaabattee dhugaan tante warra dhiiga kan kee dhangalaase intala si bira jirtu sanii fi warra gaafa si ajjeese san bira jirti jettee dhiste. Warra gaafa san si ajjeese jechuu san keessa laalate immoo intala si bira jirtu sanii fi dhaqee si mataa maqaa rooti intala sanii kan mootummaan firii godheetiin nagaa isii nagaa godhanii nama biraa yakkamaa godhan. Intala bira jirtu information guutuu kennuu dandeetti. Akkan nu marsanii akkana nu godhanii akkana kanaatu itti aane kana ta'e jettee himuu dandeetti. Isiin garam himtire isiin harka keessaa qabdi garam himti wanni isin himte hin jiru. Kan ergamtee dhufte hojii isiitiif hojii hojjettee leenca ajjeessiifte sani Hamza yoo waa'ee siyaasaa kaasnu oo biraa sunna mee akkamii mee waa'ee soddummaa sunure waa'ee soddummaa sunnu. Soddaadhaan nu magarsaa isiniin jennaa barnooti illee namaan tana wanti waa'ee mahirarra jirra waanuma magarsaan kana jaalalameetti. Barate amma jaalala keessa jirtallee jaalala keessa jirtallee beektaa nama jaalala keessa jiru silaa akka isaati homa jaalalaa qofa itti haasan maaliif jennaan miira isaattu sanii gartee. Karaa laatira jirtu karaa deemnu majaaliin jaali beektaa nama fuudhaa ka'ee fi. Karaa argitee adda jirtu amma karaa jaalalaati homa jaalalaa san si wajjin haasanii osoo keeti dhugaadha.
Amala illee duraan wayita dargaggeessaa osoo mataan kiyya arri hin ta'in akkaatti agartee osoo kaazaraa qabadhee deemuun jalqabee hin duratti akkuma kan keetii kana laata waanuma jaalalaa kana fedha ture duraaniin. Wayitaa jalii. Eegas dubaatiif idda san biraa dhaamsitemi. Yeroo an ammaa mikaa baraani kunoo gaafa mililiksan iyyuu baraani waggaa 40 ture bara gaafa inni argitee gad dhufee arsii teennaa fi argee calanqootti argitee wanti harkaa namarraa muru namichi. Ati waggaa 40 yeroo san? Yeroo san. Roobsaan baana arsii maala wanee nama si duuba jiru nama wajjaa soofti hin jiru. Egaa wayii namni wayii si duuba jiraati. Egaa tu bijamtu argaa biyya jabaa kana kana daftee ofirraa dhaqabdee malee. Manguddoota kennatu yeroo haasan akkamii haasan beektaa? Bakka amma ijoolleen dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa irraa akkeessu tokko nagarree inalaan kan bara sana gartee gaafa mililiksan jaarsana guddaan turre ijoollee dargaggeessan ka keenii kana ture jechuu jedhan. Amma mucaa tokko jira abbaa shittoo jammoo abbaa shittoo jedhanii guyyaarraa waan akkana kana fidan. Mucaan laal ekspiriyeensii qaba nagarree. Uzi bidda naa ta'a mucaan naa ta'a jenna. Yaa maal inni wanti sun agartee aadaa amma yoo ati amma maybe gara itti dhalatte kanaatti hin jirtu. Ani garasis yeroo tokko bichaa deeme haati tiyya beektaa warra baddeessaati.